baay'ee haasofnee gaa hundi keenya walumarraa haa barannu jenneeti daandii akkamiin deemnaa eessa kaaneeti eessa ga'uu qabnaa wanta jedhamu natti fakkaataa seenaa qofa haasa'uu odoo hin ta'in seenaa hojjechuunis gahee keenya ta'uu qabaa. Mee hundaafuu gaafii obboleettiitti achi kaafte deebini isaatis hundumaa harka keenya jira. Ani ready made gaafii hin qabu. Haasaa har'a haasofne keessaa garuu ani ijoo dubbii ijoo ta'an afuran qabaa. Afuras sanirratti waa tokko jedheetan sanii gadi akki obbo Taaboor immoo waan jedhan yoo qabaatan isaanii dabarsa. Inni duraahan irratti hundi keenyaa yaada walii wanti qabnu jedhe seenaa biyya kanaa keessatti gahee guddaa qabna wanta jedhamu isaan wal qabatee ummata tokko xiqqeessuu barbaadde seenaa isaa harkaa fudhu jedhama. Seenaa isaa harkaa fudhatte waan jedhu hin qabu. Kalee homaa harkaa hin qabu. Egaa biyya kana ijaaruu keessatti bakka qaboo jette seenaa keessaa isa fiduu qabda. Isa silaasee harkaa fudhatanii fuulduratti harka keessaa hin qabdu siin jedha. Isa keessatti seenaa keenya akka nu harkaa fudhanne baruu qabnaa. Ijoollee teenyas barsiisuu qabnaa. Jenereeshiniin barachuu qaba seenaa keenyaa. Seenaa malee uummanni dhaabbate hin jiru. Seenaa malee biyyi dhaabbatte hin jirtu. Seenaa jechuun duubatti deebinee irratti wal lollu odoo hin taane han ittiin laga ceenu, han ittiin malkaa ittiin barbaannu ta'uu qaba. Wanta akkasii irratti walii galle natti fakkaata. Amma naa galutti. Inni lammataa ittuu cimaa keenya cimsachuu rikogniishinii kennuu fi wanta guddaa ta'uu qaba. Tanaan dura kitaaba wayii barreesseen ture amma gabaa biyya kanaa irratti waan hin baaneef sababa sanii warra hoogganaa keessaa nama isa guddaa ta'etu manatti naa bilbileeti. Oromoon akka Oromootti rakkoo guddaa qabnaa. Mee nam tokko qofa irratti odoo hin ta'in akkuma uummataattu rakkoon kun maanutti uumamee mee daandii sanii ilaaluu hin dandeessaana jedhan. Maali Oromoon cimaasaa jagnasaa amma inni ganda keessa jirutti amma inni Oromoo keessa jirutti hin faarsa. Gaafa jagna san Oromoo muti hambiraatis in Oromoo caalaa ta'e jechaadha. Oromoon qofa odoo hin ta'in uummata biraatiinis rikogniishinii gaafa inni argatu Oromoon hissitanatti fakkaate kiyyaa miti jedha. Inni kan ani keessaa hin qabu jedha. Odoo ta'e garuu nutu isinii kenne nama kana. Kan keenya qofaa miti nu caaleeti isiniifis ta'e jennee nama san guddifnee kan addunyaa kan biyyaa akka ta'u godhuu qabna. Akka duratti Abbaa Biqilaa kaafnee, Daraartuu kaafnee, ijoollee kaanis kaafnee, warra Abdiisaa Agaa kaafnee wanta akkasitti odoo ilaalle jegna uummachuu jechaan aayikanii uummachuudha. Uummanni akka uummataatti kophaan beekamu aayikaniidhaan beekama. Aayikanii qabaachuu qaba. Nama akka utubaatti itti rarraanu qabaachuu qabna. Utubaan manni utubaa malee hin dhaabbatudha. Asiigaa kunoo wannu baay'ee waan qabuufi maleedha akka manaatti wal ijaaruudha aayikanii qabaachuu qabna. Yookaan gargar faca'uutu dhufa. Innaa jabaa keenya jabeeffachuu qabna. Xinnaa yoo eebbifannu xinnaa nu guddisi guddaa nu bulche ani moti an bule soni moti an aayikanii nu ta'u akkas ta'uu qaba. Inni kaani aki baay'een isaa siyaasa keessattis wanti kun ilaalamu natti fakkaate seentarii keessaa odoo handhuura keessaa odoo bakka qabnu handhuura keessaa dheessina. Siyaasa biyya kanaa keessatti xiqqoo han ija banannu wanti mul'attu nutti mul'attu gaafa seentarii kileemii goone. Yoo seentarii kileemii godhuu baate uummanni bal'aa yoo seentarii kileemii godhuu baate ala hoo jedhe eenyutti rarra'a warri kun jabaanii yaada jabaa qabaa. Kan yaada jabaa qabu immoo moggaa taa'ee kan moggaa sanii motiyan inni hawwa. Isaan dhuura jiru san hawwa. Siyaasni biyya keenya daandii saniin
Oromoon gaafa handhuura hawwe waan rakkate hin qabu. Yoosuu dhagee qabata. Akka uummataattis yoosuu wal dhagaa. Gaafa moggaa jedhe hunduu harkaa facaati. Siyaasa Oromoo keessatti wanti nu mudachaa ture kanuma natti fakkaata hin beektan hundi isaaniitu hundi keessanu waggaa sadii dura lakki mee ishiin ala nuti nutti haftu mee Itoophiyaa jedhantu teenyu maamotii mee ishuma hawwinaa jennaani amma itti fudhate yoosuma harkatti galfatan isa jechuun jara kaawwan nama biraa of keessaa maalii jechuu miti akkuma dur ofitti qaban san Iganis walitti makamanii waan hundaan walitti makamanii galaanni hiyyaa biyya keenyatti sulula jedhanii laga xixiqqoon itti makamti. Malee natti makamin hin jedhuun galaanni lagni guddaan sun an akkan ilaalutti seenan Oromootis isa fakkaataa garuu harkaa fudhatan isa durattuu jedhe. Inni biraa akkuma ijaarsa keessatti gahee guddaa qabnu kana ceesisuu keessattis isuma kanatu nu harkaa wanti biyya kana keessatti dhalate wanti nu galchine hin jiru hunda keessaa maal keessaa nu dhabanii hunda keessaa qabna jedhanii hisirban akkas jedhanii maal keessaa nu dhabanii hunda keessaa jirra jedha hunda keessaa jirra jechuu maal rakkannee rakkoo guddaas ta'uu baatu dargaggoota keenya warra lafaa dhufu kana keessaa qabna jechuu barsiin akka keessaa qaban immoo itti agarsiisuu qabna kontentiin amma jedhe kana kanuman jechuu barbaada ulfaadhaa obbo Saabor waanan jedhu abaydhanii mee isaanifan mootummaan Oromiyaa bitaniitoo mana barumsaa akka ga'u godhuutu irra jira kaanis bakkee hundumaa fakkeenyaaf seenaa Finfinnee namni tokkichi kan barreessu hin jiru seenaa Finfinnee xiqqoo takka barreessitanii nama narraa bituudhaaf bilisumaan akkanumatti hire wannan qabu hundumaa Oromiyaan garuu baay'ee narraa bitee jira fudhatanii jiru baay'ee bitanii jiru distribuutirii gootanii hin beeku wanni barreeffame sun waasaa ta'uu namni tokko fudhatee itti dabala yookiin immoo wanni dogoggora ta'e irraa haqaa oggaa akkana ta'e namni keenya baruu danda'a malee akkanumatti baramuu hin danda'amu. Maaliif namni keenya Itoophiyaa hin jenne ani Itoophiyaadha jedheetoo maaliif hin dubbanne nama Itoophiyaa ta'e immoo maaliif akka diinatti ilaalaa akkanatti dhufne kaa isin bee yeroo gaarii dhalattanii yeroo ammaa kitaabni hin jira namni dubbatu hin jira gaazexaan hin dubbata reediyoon hin dubbata maalii dubbata yeroo keenya fakkeenyaaf Dr. Alamee Isheetee kan jedhu ati bira nageenye garuu hin beeka Dr. Alamee Isheetee University History Department University Oggaasanii isuma Addis Finfinnee kana duwwaadhaan biraa hin jiru achi barsiisaa ture kan inni dubbate eenyuwaan kootii godhe Profeesar Masfin maal jedhee dubbate seenan biyya kana kan Amaaratii fi kan afaan warra afaan Oromoo dubbatuuti jarri kun subject wanna ta'anii fi kana keessa jiranii Itoophiyaa keessa jiranii nu jedhan jedhee barreesse namni beekan doktor kan ta'e Oggaasan akkanatti barreesse namni hundumtuu Itoophiyaa kan akkan jaalanne ofirraan dhoowwaadho turani namatti muruun hin danda'amu maaliif nyaanan Itoophiyaa warri jedhu jira mallee nu Itoophiyaani isin jaarraa 16 dhuftanii jedhan namni nu booda biyya kanatti makame namni eenyummaan isaa amma ammaatti sirriitti hin beekamne nuyi warra durii kuushirraa ka'ee seenaa keenya fuulii tireesii kan godhuudha warra dandeenyu kana asii nu baasanii ala nu boodanii biyya alaatti dhufne bakkeen nu dhufne hin jiru gool jedhamaa Faransaay irraa dhufanii hin jedhu jira Israa'eelota irraa dhufanii hin jedhu jira Araba keessa kan dhufe bakkeen nu dhufne hin jiru Madagaskar immoo hin beekame garuu namni keenya achi hin jira hin jiru hin beeku akkanatti dhufanii sabni keenya amma maaliif akkanan taane jettanii too gaafachuu hin dandeechani warri amma doktora ta'anii profeesarii ala ta'anii sooroma ba'anii ala jiru kuni kana kan beekan ofirraa dhoowwanii dhiyoo kana isin yeroo gaariidha amma kan dubbattanii kana walitti makamanii kan jiru yeroo Abbabaa Biqilaa afaan
kaachuudhaan addunyaa keenyatti biyya barsiisanii Abbaba Biqilaati miti Abbaba Baqqalaati Biqilaanii nuti jedhanii falmii guddaatu ka'ee ture. Maqaan keenya yaamamu gaallaa kan jedhu irraa Oromoodhaa jedhee maqaa keenya kan nuyi kan xunti horrorraa kan arganne miitoolojii jira. Horrorraa Oromoon kan dhufe tirees godhuu hin dandeenya nuyi. Amma ammaatitti Oromoo tilaantinaa የተወለደ ነው kan jedhu amma du'ee jira Mulgeetaa Lulee han jedhamu gaazexeessaadha. Harka meeqa wallolle Oromoo han jedhamu beekamu han jedhu. Namni waa tokko seenaa Oromoo kan beeku eenyu yuunivarsiitii keessa namni beeku jira. Seenaa biraati kan isaan beekan malee seenaa Oromoo eenyu han qoratee beeku hin jiru. Namni beeku hin jiru. Nun beekan nun beekamnu akka beekamus nun barbaadan. Kitaaba kana ani barreessee jira. Saba keenya fanni barreesse. Seenaa dhugaatii fi barreeffama loogii kan jedhu. Isa kanarraa kan jijjiirame. የውገና ድርሰቶችና የታሪክ እውነቶች ነምነ ቶክች ፈልሞ እንደንደኝ ዩኒቨርሲቲ ከጨት ቀጠረመኒ ገንጽ ቀርሺ ከንከፈለ ቦደረ ከወልበርን ፔሩ ወልገይት እኮ ደሜ አችት ከኔ ዩኒቨርሲቲ ከጨት ነመ ቀጠሬ አከ ካነ ፈልመን አንቀጠሬ አችት ወልአገረነት ሜጀራ ነምኒ ካነ ፈልሙ ያኒ they couldn't namni keenya immoo dubbisuu irra jira. Baay'een keessan dubbiftanii jirtanii ammas dubbisaadha garuu gabaarra wanda jiru natti fakkaanne kan amma dhiyoo kana ba'e immoo hin jira. Kana Oromiyaan baay'ee bitee jira. የኦሮሞ ማንነትና ታሪኩ kan jedhu isa kana as keessatti wanda baay'eetu jira. As keessa wanda kana hundumaayyuu wal deebii keechan hundumaa hin deebisa. Wanda asitti gaafatan hundumaa hin deebisa. Kana akkanatti wanda barreeffame kana hoggaa dubbifne eenyummaa keenya soggaa laallee edaanuu kanaayii kan jedhu kana saba keenyas barsiisuu dandeenya. Ofii of duwwaa moti sagantaan kun baay'ee guddaadha. Alaarra baay'een gammada. Akkanatti fuuldura dhufee kana dubbachuun koo saba Oromoodha. Samoonu kana Wallaggaa Yuunivarsiitii na affeeranii turan. Kootutti achitti na ani dubbadhu jedha. Achi honna seenaa kanan dubbachuu barbaadaan. Akka irraa dubbadhe kanatti dubbachuun barbaada. Yuunivarsiitii keessa immoo kan jiru makaa wanna ta'eef walitti dhufnu. Maaliif karaa biraatiin dhufan ilaalcha biraatiin dhufan kana sirreessuudhaan fuulduratti kan sirraa'u kun sirraa'utu irra jira kun. Kun yoo sirraa'e nu hundumtuu seenaa tokko dubban kan saba hundumaatu dhufee kun seenaa Itoophiyaa kan jedhu sanirratti walii galla tokko ka'eetoo seenuma kiyyatu duwwaadha. Seenuma kiyyatu sirriidha. Kan biraa hin dubbisu. Beekaniga Oromoo maal akka ta'e qoratee dubbachuudhaan wanuma Oromoo dubbachuudhaan hanqaana'u jira. Akkamitti baru oduu qaanaanu akkamitti seenaa Oromoo baru beekuu danda'u. Mee yuunivarsiitii keessatti seenaa Oromoo nuyi introduction to Ethiopian history oggaa jedhamu sani sa'aatii tokko keessatti seenaa Oromootis nu weerarre jaarraa 16 nu weerarre Giraanyis jaarraa 16 nu weerarre የወረራ ኢሳን ለማኑ አካዲነት ጎዳኒ ለፈት ጥየችን ከነ መታ ቀድ ቀበኔት በረኔ ከምባኒ ሰኒ አራስ ገኝካ አከሚት ቅጤ ከቸን ካኔ ነው ኢትዮጵያ ይጀን ሰንቱ ጅራይ ይቻለ ነምን እንዱብሱ ምቤኩ ከነባ አንበራፈ ይወካና ከነ ሃተው ፉንዱረት ሰገንታን ኩን ዶክተር ያሬድ በራ ቆጳውንሳ ባይኤ ጋሪዳ ባይኤን ገመዳ ባይኤ ገለተ ይፈዳ ካነሲ ገዳ nuyi addunyaadha hubanna baay'ee hanqinni kan amma buleeji keechu dubbate gadaa dubbatameen dhumu ingiliziin fudhattee dimookiraasiidha achiin nuyi ameerikaanitti kan darbe kan jettee dubbatte nuyi oggaasan ameerikaaniin oduun dhaabbatin dura gadaa practice godhaa turre saba akkanaati sabni kuni saba hundumaa dura dursineet kan hojjenne garuu maaliif hin beekamne maaliif mataa gadi akkanatti dhufne kaa amma dhiyoo kana be afaan arganne afaan keenya akkanatti fuulduratu dubbachuu eenyutu danda'a hin dandeenyu ani obboleecha kiyyaan mana barumsaa oggaan deemu yeroo kiyya afaan Oromootiin hoon dubbadhe nan dhana hin dubbannu mana barumsaa keessatti kanaaf nus afaan keenya hin dubbannu oggaa rakkanne warra keenya bira hoo dhaqnee namni nu himu hin jiru garuu isaa wajjin hin dubbannu haala kanaani kan dhufne. Garuu kun dhiyoo kanatti haqamee tooyi akka keechan ta'uu hin dandeenyu. Kanaaf
wanna ittiin dhufaniif dooktarri akkana jedhee hoggaa barreessu seenaan Itoophiyaa keenya kan Amaarinyaa warra dubbatuuf kanaaf namni keenya baay'een isaanii of jijjiiranii maqaa of jijjiiranii aadaa ofii jijjiiranii afaan ofii jijjiiranii kan irra caalaa nu jibbu Oromoo kan jibbu irra jaalaa eenyu namuma keenya maaliif haala san hoggaa san taayitaa argatu kwa haala kanatti dhufne nuyi erga salaa dubbadhee jira raayyaa asaboo raayyaanna walloo jechaadha naannoon keenya raayyaanna asaboo achi tuulamaa fi macca tuulamni jechaan walloo jalaa qabee achin kara boorana seenee boorana gadi bu'ee amboo duumbiin akkanatti kara sooddoo deeme zuwaayirra dhaqee zuwaayirra akkana ol deebi'ee raayyaa bira oduun gahiin mannoo ol deebi'ee wallootti gattama kun tuulama ture macca hooyin immoo amboo gadi walisoo gadi jalqabee wallagga matakkal achin gadi bu'ee jimma illuu abbaa boora kun warra maccaati achin gadi bu'ee baalee fi harar ittuunaa humbana gadi bu'ee sabboo goonaa isa boorana gujiisitti daballaa gujiin garuu kan biraa jira siikoo mandoo warra arsii naannoon keenya kana ture kana abbaa muudatu mo'aa ture kana akka beekamuun barbaadamu Oromoon kana taaneeti biyya kana akka hin dubbanne ajjeefnee isaanta ajjeesaa akka hin jenne mirga kan fudhatu isaani qusee kan godhe hundumaa habta geergis jedhaniitu dubbata gabayyoon kan godhe hundumaa gabayyoo gabboo gurmuu jedhee eenyu kan beeku gabayyoo bimootita tatakkaa baalchaa dheetuma faarsan malee namni gabayyee maqaadhaa hin jiru gabayyoo eenyu akka ta'e kan dubbatu hin jiru kana suni dhiyoo kana kan akkanatti jalqabame eenyummaa keenya sirriitti barree warra yuunivarsiitii jiranis sirriitti wal faanaa haasaanii gadi baanee nus wan keenya dubbanne yuunivarsiitii keessatti wanna jiru hundumaa dhugaa dubbanne dhugaadha maaliif Oromoon sammuu isaa keessa kan jiru dhugaadha abbaa muudati ol kan jiru abbaa dhugaati abbaa dhugaa beeka dhugaadhaan deema kanaaf kun abshaalummaan kun egaa bakkeen erga salaatii jetti suni wanna xinnaadha mana abshaalummaa kana hin qabnu dhugaadha yeroo hundumaa kan deemu ani dhugaa malee kana ta'e jennee wanni dubbannuu fi aadaa keenya wanna ta'eef akkanatti dubbanna kana nu hundumtuu carraa kana argachuun keenya baay'ee nu gammachiisa walaa dubbifnu warra haa beeknu jaarraa 16 jedhee namni akka am'arraa ka'ee akka sammuu keechanitti fudhachuun isinirra hin jiru ani shimallis wajjinis hoggaan wal argeettanii tanaan duras dubbadhee jira wanni kun sirraa'uutu irra jira jarri ammas bee yootti tolee gaallaa jedhaniitu manu yaamanii yeroo waraqanni dhiyoo kana battaname Finfinnee keessatti wanna baay'eedha kan dubbatame garuu kana nurraa dhoowwatu isaanii jira nuyi saba turre saba Itoophiyaan nu malee maali nuyi Itoophiyaan nuyi kuushin nuyi abashaan han jedhaman nu malee ta'uu hin danda'u kun beekamutu irra jira namni hundumtuu beekutu irra jira Itoophiyaa nuyi warra Oromoo duwwaa oduun ta'anii warri Itoophiyaa jennu kun hundumtuu beekutu irra jira seenaa dhugaa wanna ta'eef beekutu irra jira wal beekne biyya teenya tana protekti godhutu irra jira kana godhuudhaan nu hundumtuu bakka jirutti jabaachuun irra jira han jedha ulfaadhaa wanna baay'een baree barumsa kana argachuun kiyya baay'een gammada wanna na affeeraniifis obbo Dr. Yared baay'een isin galateeffadha ulfaadhaa Dr.